Ergaa ariifachiisaa kana sheer waliif godhaa. Iyyaatii iyya dabarsaa namni gurra qabu haa dhaga'uu ofiis haa oolchu. Kaayyoo bineensichaa 666 fi dhoksaa isaa isa xinnaa. Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa Illuminaatii yookaan waajjirri 666 magaalaa adda addaatti bakka 135tti banamee jira. Guyyaa har'aa garuu dhoksaa tokkoon qabadhee dhufe. Kaayyoon seexanni kun ittiin biyya Itoophiyaa itti karoorfatee keessaa tokko gaa'ela gargar diiguu fi abbaa manaa fi haadha manaa wal jibbisiisuu, 2 namoota dargaggootaa fi geessota hundatti hafuura ejjummaa naquu fi halkan faana sagaagaluu, 3 waldaa kiristaanaa walitti buusuu, diiguu, 4 barsiisa sobaa fi of tuulummaa tajaajiltoota keessatti facaasuuf yaaluu, 5 waldaa kiristaanaa fakkeessuun waldaa ofii isaanii banachuu, 6 tajaajiltoota wal jibbisiisuu, 7 amantoota waldaa irraa fageessuu fi dhugaa namoota keessaa balleessuudha, 8 fiilmii fi sirbaan laphee namootaa qabachuu fi afaan duwwaan Kiristoosiin dubbachiisuudha, 9 xuraa'ummaatti namoota guddisuu, 10 maallaqaa fi hojii konkolaataadhaan namoota goyyomsuu, 11 seera gaa'elaa balleessuu, 12 siyaasaan dhaloota qabachuu fi lubbuu namoota hedduu wareeggachuudha, 13 amantaa sobaatiin ijaaramuudha, 14 biyya Itoophiyaa keessaa amantaa kamuu balleessanii amantaa bulchiinsa biyya kanaa kan 666 yookaan Illuminaatii jala oolchuudha. 15 aangawoota mootummaa booji'uu, tajaajiltoota dubbii waaqayyoo fudhatanii afuricha falman ajjeesuu, har'a ji'a 6 guutuu karaa FBT'n obboleessa waliin wal falmaa turre dhuma irratti mo'amee har'a dhaabbata Illuminaatii keessaa ba'uudhaan gooftaa fudhateera. Egaa ariifachiisaa namni hundi dubbisuu fi dhaga'uu kan qabu seexanichi laphee dhaloota baay'ee bitee akka namni gooftaaf hin jiraanneef godhee namni hundi jireenya kiristaanummaa isaa gadhiisee jireenya gadhiisii akka jiraatuuf jireenya ulfina waaqayyoof hin taane akka jiraatuuf yeroo inni kaayyoo isaa isa dhumaa irra ga'ee jira. Laphee dargaggoota keenyaa bitee waan birriin jireenya bara baraatti galchu fakkeessee kanaaf har'a biyya keenya keessatti namni baay'een rakkoo hojii dhabdummaa waan qabuuf rakkoo birriin waan qabaniif jedhanii karaa kana ijoollota keenya gurguddoo keenyaa karaa waaqayyoo irraa kaachisaa jiru. Kanaaf har'a fagoo urtuu hin ta'in as magaalaa Finfinnee bakka inni jiru kanatti yeroo isaan dargaggoota babbareedoo ijoollee shamarranii baay'ee kana mana waaqayyoo keessaa tajaajilan fuudhanii ba'an baay'ee argaan jira. Obboloota koo biyya keessaaf biyya alaa teessanii barumsa koo kana hordofaa dhaggeeffachaa kan jirtan kottaa gara waaqayyootti deebi'aa. Seexanni maal aaree akkas godhaa jira beektuu? Tokko ofii isaatii teessoo irraa waan darbatameef garaan isaa baay'ee waan gaddeef akka jireenya hin qabne beekee Kiristoos isa jireenya nuuf kennu jaallatee harkaa nu baasuuf barbaadeeti. 2 hordoftoota baay'ee argachuu waan barbaadeef karaa inni ittiin namoota jireenya isaa hordofan barbaada. Jiruu kunis jireenya gadhiisiitti qullaa deemuu, seexanaaf sagaduu, bineensaaf sagaduu, dhiiraaf dhiira wal fuusisuuf, durbaaf durbaaf walitti heerumsiisuuf. Kanaaf akka waaqayyo nu jaallate beekee jaalala Kiristoositti gargar nu baasuuf ergamee hojii isaa raawwataa jira. Obboloota koo maaloo birriin jireenya bara baraa nuuf hin kennuu, nuuf kennuus hin danda'uusi. Isa jireenya bara baraa nuuf kennuuf jedhe lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee sanatti amanaa. Har'a seexanni mul'inatti kaayyoo isaa babal'ifataa jira. Nutis wangeela mootummaa waaqayyoo dursinee nama hundaa biraan ga'uu qabna. Inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana namoota nagaa fakkaatanii karaa garaa garaa isinitti dhufuu hin danda'u. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuun dhaamsa keenya dabarsina. Hojii New World Order jedhamuun seexanni bara dhumaatti kan inni hojii isaa bal'inaan adeemsifatu sooshaal miidiyaa feesbuukii, teelegiraamii, iimoo fi pilaatfoormiiwwan hedduu irratti dargaggoota hojii isaatiif kiyyeeffata.
kun dargaggoonni viidiyoowwan ejjaa akka ilaalan suuraa qullaa akka waliif ergan chaatiidhaan onlaayinii bilbilaan akka fedhii quunnamtii saalaa raawwataniif gama sooshaal miidiyaatiin haalota mijeessa. Obboloota koo har'a iccitii guddaa jarri kun itti fayyadaman dubartiin miseensi isaanii turte waaqayyo ishee gargaare tokkoon ifatti ba'eera. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya tariitii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasumas mallattoo beelii banaa gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatina. Maqaan ishee Yiwdaar jedhamti, biyya Arabaa jiraachaa turte. Facebook ishee irra suuraawwan qullaa ta'an yookaan qaama ishee argisiisan gadhiisaa waan turteef na filatanii miseensa na gochuuf na gaafatanii jetti. Jarri warra Luusiferiin hordofanidha. Maqaan isaaniis Illuminaatii jedhama. Mallattoon isaan fayyadaman lakkoofsa 666dha. Hojii isaaniif akka isaaniif mijatutti sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Anaanis achuma irratti na arganii jetti obboleettiin keenya kun. Appilikeeshinii ittiin miseensonni irratti wal argan waan isaan na erganiif kanas sii goonaa, manatu sii bitamaa, konkolaataa sii kennamaa, biyyoota sadii filattee jiraattaa, Kanaadaa, Ameerikaa fi Ingilaand keessaa kan feete deemtee jiraatta naan jedhanii jennaan anis mee waan kana nan ilaala jedhee foormii isaan naaf kennan guutee jetti obboleettiin keenya kun. Waan nama ajaa'ibu garuu callisanii seenuun ni danda'ama, callisanii ba'uun garuu hin danda'amu. Gatii baay'ee nama kaffalchiisaa jette. Biyya Itoophiyaa keessaa iddoowwan waaqeffannaa hedduu qabu. Isaan keessaa hawaasa Shaashamannee fi Bishooftuun kan jiran warra gurguddaadha. Achittidha kan waadaan galamu. Yeroo waadaa galuuf na beellamanis Bishooftuutti na waamanii isa dura garuu na amansiisuudhaaf jedhanii kaartaa manaa liibree konkolaataa maqaa kootiin hojjetame karaa miseenjarii naaf erganii jetti. Jarri kuni qabeenya ani biyya Arabaatti kuufadhee fi gaa'ela koollee balaarra buusanii Bishooftuutti biyya Arabaatii dhufeen iddoo waaqeffannaa isaanii dhoksaa jirutti nageessanii iddoo sana wayyaa ofirraa baastee qullaalexxaa manicha keessa fannoon gadi galagalee jira. Dhiigni namaas jira. Akkasumas immoo reeffi namaa mana sagadaa sana keessa jira jedhe. Mana sagadaa Luusifeer. Reeffi namaas mana sagadaa Luusifeer sana keessa jira ture. Akkaataa sagada itti seexanaaf sagadan qabu turan. Dargaggoonni baay'een garuu iccitii kana hin beekan. Waan baay'eetiin dursa guyyuunfamu. Qarshii kuma hedduu, konkolaataa ammayyaa, mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate siiniif kennina jechuun jireenya namoota baay'ee bineensichaaf kennaa jiru. Dargaggoonni baay'een waan kana keessa jiran sodaachisa hamaa keessa waan jiraniif gananii ba'uuf ni sodaatu. Sababni isaa si ajjeesnaa, maatii kee mancaasna jedhanii waan nama sodaachisaniif namoota baay'ees ajjeesaniiru. Jarri nama amantii isaatti cimaa ta'e ni sodaatu jetti. Nama laafaa garuu itti taphachaa oolu. Amantiin Waaqayyoon amanachuun jireenyaaf baay'ee murteessaadha jetti obboleettiin keenya. Waaqayyo ishee gargaaree Luusifeer jalaa ishee miliqsee amma kunoo gaaddisa bobaasaa jalatti ishee waammateera. Isheenis an amma kunoo Yesuusiin akka gooftaa kootti fudheeraa jireenya bara baraas qaba jetti. Obboloota koo macaafni yeroo dubbatu faarsa 91 irratti namni golgaa isaa hundumaa gararraa keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeeraa, ati masaraa kootii, ati waaqayyo koo isaanii amanadhudha hin jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dha'icha nama balleessuus irraa si oolcha. Harka isaatiin si golbooba, bobaa isaa jalatti kooluu hin galta. Amanamummaan isaas gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamu si hin sodaachisin. Dha'icha dukkanaan namatti dhufu, dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti, kumni 10 gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jalootaaf baafamu hin argita. Ati yaa Waaqayyoo, ati isa ani kooluu itti galuudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo kooluu itti galtu godhatteetta. Wanta hamaan sitti hin bu'u, dha'echis mana keetti hin dhiyaatu. Karaa ati adeemtu hundumaatti akkasii eeganiif ergamoota isaa siif hin abboomaa. Miilli kees dhagaatti akka hin buune isaan harka irratti si baatu. Ati leencaa fi marrataa irra hin ejjettaa. Leenca saafela fi jawwee hin dhidhiitta. Waaqayyo immoo sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolchaa. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba. Inni ana hin waammataa. Maal hojjettaa? Maal barbaachaa iddoo kana dhuftee? Maal rakkattee? Maaliif teessaa galaana bukkee? Dhukkubaan qabameen baraneera.
iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee bara dheeraa iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukke dhukkubaan qabameen bara dheeraa iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee bara dheeraa iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta narraa tureera anis fayyinaaf abdii guutadheera bara dheeraa rakkachaan ture gooftaa Yesuus kunoo na fure maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukke dhukkubaan qabameen bara dheeraa iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee bara dheeraa iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta namoonni waaqaa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'eessanii kanaafuu fira tokko dhabe gooftaa Yesuus dhufee ol na qabe maal hojjetta maal